Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma reefuu tana dhageessan hiriyoonni asuu fi namoonni ishitti dhiyeenya qaban akkaataa suutti ibsan agartanii jirtanii asuun sooshaal miidiyaa qofarratti osoo hin taane lafarrattis nama akkamii akka taate dhageessanii jirte jedhi yaada hanga tokko. So amma immoo gara biraatii sarpiraayizii biraa qabna. Sarpiraayiziin amma isin garsiisuuf deemnu dogongora asuun gaafa fooreeksii keessa dalaytu dogongoraa turte waan akkama ishiin haasaa turte kaameeraa duubatti maal akka ishiin dubbattu hawwaliin laallu ta'a. Surprise wanda kone gaafa namni oli jeen gajjetti isin viidiyoo edit taate qofa laalaa turtanii viidiyoo editingii duubatti maal akka ishiin haasaa turte hangam takka akka ishiin dogongoraa turte walitti qabaa turre viidiyoolee san daawwannee walitti deebinaa ammallee hanga dhumatti nu faana tura. Indalagin anjing deh. Play. الموسى سنجاب الموسى ديد الليلة ما شافيان راتي جها قبلنا تربي شنجرتي تكدوتي مقام هي إمام الدسر موسى نانجاني أساتين لو تصدفا دي أبرياني نافي سانتي لا أساتين أكنا ما قد دارتي جاب دودا أكنا ما أراتي فتكرر هذا هنگا ساخدانتي تكاو دون كفن جبراتوتي Maqaan kiyya Sibraanaa Mudassirii asaantiin obboleettii xiyyaa hedduun jaaladha bakka deemtu rabbi nagaa ishii naa geessu. Maqaan kiyya Sabraa Ahmadin jedhama. Asaantiidhaaf jaartii obboleessaati. Har'a wanni walitti qabamne gammachuu asaantiiti. Asaantiin xiyyaa asitti illee gaafa jirtu akka nama Itoophiyaa kas jiruun godhattu. Asaantiin faasii deemtillee wallahi seenaa Oromoodhaa waa takka nuti hin beekne tana haasa'eetii inumaa naa ol kuttee. Takkan jaaladhaani bakka ishiin deemuu kanaaf hedduu takkan gammadee bakka gammachuun na dhaga'ama. Bakka ishiin itti deemtu sanallee rabbiin bakka jaalalaa bakka nagaa rabbi haa qubsiisuun jaa. Asaanti xiyyanatti qaaliidha. Qaraatittis gobaziidha. Tokkoffaa malee hin baatu hanga 10 tokkoffaa baatee. Gammachuu ajaa'ibaatu natti dhaga'ama. Gammachuu honga qaba. Bakka deemtu rabbi nagaan si geessuun jaani. Mukaacifaa rabbi fira si haa godhu bakka deemtutti rabbi si haa qubsiisu nagaan dhaqiin siin jaa. Asi fagaatu ishiin fedhu narraa fagaatu hiriyaati yassi ilmooti yassi hiriyaati yassi. Ibaadaa fi quraana wanni guddoon hin dhaamu fi. Asaantiin anaaf haalaan nama gaariidha. Hedduu nama dubartii jabduudha isin ammallee bakka deemtutti rabbiin si haa qubsiisu. Gammachuu haalan bareedaa inkwaan amma kanaa dadhee asitti bifa ishii bareedee hojii bareedu dalaydee. Asuu dhugaa hedduu si gammadee jira jedhaa biyya baqaatirra baqattummaa lammataa deemuun kee jechuudha bakka gaarii bakka sitti mijateetti dalagatteetti jijjiiramtu maatii kee akkana gammachuudhaan si geessuudhaaf akkanatti osoo si bira jiraatan egaa hedduu isaanii namatti tolanii maatii akkaan gaarii qabda atillee dhugaa baay'ee tokkoon si jaaladha jechuudha miidiyaa kanarratti si argee jabina kee konfidensii kee dhaabbina kee bareedumni kee hundi isaa baay'ee namatti tola jechuudha jabaadhu bakka deemtetti rabbiin akkuma warri kee du'aa isii godhanii waa hundaanuu rabbiin si haa milkeessu jedhaan asumaan jechuudha. Entertainment force irratti baay'ee isiin daawwadha baay'ee isii ilaalaa jechuudha dhugaa dubbachuuf hedduu natti tolti jechuudha. Maatiin isillee akkanatti waa'ee isii irraa dubbatan namni gaariin namni namaaf gaarii taate taanaaniin wanti hundinuu gaarii siif ta'a jechuudha. Surprise akkana kana namni isii godhee jechuudha. Dhugaa hedduu tokko namatti tolaa jechuudha. Isillee maatii isii bira jiraachuu baattus maatiin isii akka isii sammuu isii keessaa qaban akka isiin nama jabduu taatu godhanii jedhanii hiriyoottan isii hundi isaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani baay'ee tokko natti tolee jira. Abshir rabbiin nagaan achi si deemsisee biyya haadha keetii abbaa keetii rabbi si haa taasisuu hiriyoottan firoottan ahlii bakka deemteetti namni hunduu kasi kabaju kasi jaalatu kan akkaan si fedhan rabbi siif haa taasisu dachii irra deemte hundarrayyuu jechuudha milkiin siin dhabsiisiin milkaahii siin jaa obboleettii xiyyaa hedduu miidiyaa irratti kasii beeku jechuudha ati nan beeytu ani garuu si beeka
hedduutu akkasii jaaladha jechuudha. Na baay'ee tokko namatti tola mee sagalee isaanii maatii hiriyoottan isii kan dhageeffadhaa sirda. Jechi jaalala jaan osoo nama ibsee daangaan qabu jaalaltiin garuu baay'ee si jaalladha garuu waan si jaan qabu bas baay'ee si jaalladha sin bakka beektii ta'u. Waa'ee asaantirraa yeroo dubbaddu asaantiin biyya baqaa sanitti illee yeroo jirtu hojiilee gaggaarii hojjetuudhaan ijoollee miidiyaa Forex Entertainment wajjin hojiilee gaggaarii hojjetaa jirti. Garuu maal goona garaan adda nama hin baafne karaan adda nama baasa humaa takka godhuu hin dandeenyu bakka deemtutti mukaa fi citaa aalii fi fira akkasii godhu siifin hawwaa baga gammaddee baga rabbiin jireenya baqaa kana sirraa guute inshaallah imala gaarii siif haa ta'u bakka deemtutti jireenya bareedaa jireenya akkaate hawwitee san caala akkasiif ta'u abdiin qaba inshaallah. karaa nagaa siif haa ta'u nagaan dhaqee nagaan galii nagaan qubadhuun siin jedha. Biyya baqaa keessatti namni yeroo hedduu haalli jireenya ulfaataadha. San hunda dabartee aadaa ofii hojii tololtummaa aadaa walitti nama fiduudha hojii gadu. Bakka dahaabaa naa qubsiis. Aamin. Yaa Rabbi alla bakka ishiin dhaqeellaa afura naa urgees. Aamin. Yaa Rabbi waan ishiin harkaantiitu barakaa. Aamin. Waan ishiin haasoo ittuu shittoo. Aamin. Afura ishii shittoo. Aamin. Yaa Rabbi alla asaantitti yanatti qaali. Aamin. Biyya hundatti qaali. Aamin. Itoophiyaattis qaali. Aamin. Yaa Rabbi Gibxittis qaali. Aamin. Kanaadattis qaali. Aamin. Yaa Rabbi karaa kanas nagaan naa geessi. Aamin. Yaa Rabbi sitti imaana. Aamin. Yaa Ilaahi Allah. Aamin. Yaa Rabbi kichiliyamtees laal ahli ishii kayaadat. Aamin. يا ربي مسكينك عادت آمين. مسكينك جارت آمين. يا ربي كراك يرتنا قد آمين. يا إلهي الله آمين. ربي آسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عزيز يا كريم يا Jalani bobbarana gajelchu anisa bodu namamni galchu Berume sidurarobe debosia basu Sibodarobe palasia tolchu Berume sidurarobe debosia basu Dhugaa dubbachuuf miira addaa tokkotu natti dhagahame jechuudha. Namni tokko maatii irraa yoo bahu hin booyaa hiriyoottan irraa yoo fagaattu ni boottaa. Garuu wanta gaarii osoma argattu garummoo namarraa yoo adda baatu baay'ee tokko namatti dhagahama jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhagahama. Namni biyya ambaa keessa jiru miidhama biyya ambaa keessa jiru ni beekaa jechuudha. Hedduu hin beeknaaf mucattii tana jechuudha. Maaliifi maatirraa fagaattee jirti deebitee dammoo biyya baqaa keessatti hiriyoota uumattee jirti hiriyoota isii jaalatan ka isiin jaalattu kakkaan kabajju biraa immoo amma deemuu heddi jechuudha gara biyya baqaa biraa jechuudha. Waan akkas ta'eef jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha nama jaalattu tokko biraa yoo deemtu baay'ee tokko namatti dhagahama. Maaliifi biyya keetti illee gaafa gadhiistu hin boottaa. Gaafammoo nama baratteellee nama sangattee deemtu sitti dhagahamaa jechuudha. Maaliifi nama jaalattu namaan akkaan kabajju namaan akkaan si waliin jiru kana gattee kan daganaan biyya biraa deemte ammallee nama biraa nama haaraa nama biraa bartaa jechuudha. Akkasumatti nama san biraallee yoo deemtu akkasumatti sitti dhagahamaa jechuudha. Wallahi bakka deemteetti fayyaa fi nagaa fi waan ati barbaadde rabbi siif haa kennu jaraan mucattii tana hedduu jaaladha. Dhugaa miidiyaa irratti si argaa konfidensii si jaaladha uffata isiin uffannaan isiin uffattu jabinna isii hojiin isiin hojjettu nama kanaaf isiin ka agarsiisu hundaayyuu hedduu natti tolan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliifi nama laaltee osoo hin ta'in ufumaa isiitii waan wayii kalaqxee waan hojjettuuf jechuudha. Baay'ee tokko isii jaaladha baay'ee tokko isii kabaja. Bakka deemteetti rabbiin duwida lukkusii agoo karaa nagaa deemii jedhaan gara kiyyaan jechuudha. Hunda hedduun jaaladha. Obboleettii tiyya ishii xiqqishootiin dhiisee dhufe amma sadarkaa kanaan immoo akkanatti sarpiraayisii kanaaf qopheessuu isaaniitiif hedduun galatooma. Rabbi umrii isinaa dheeressu ammallee akka isin jettanitti akka haadhaaf abbaan kiyyanarraa eeguu fi asaantiin teenya akkana ta'uu qabdii jettanii akka yaaddanitti nama achi gahee isin boonsuu fi
nama haadhaaf abbaa ofii irra caalaa kana caalaa mataa ol qabatanii sababa xiyyaatiin akka deemtan nama godhu nama akkasii rabbi naa godhu rabbi umrii isinaa dheeressu hojjettoota foreksii irratti immoo sarpiraayizii hagana ga'u naa qopheessuu keessaniif illee hedduu galatoomaadha maal jee akka isin galatoomfadhuun beeku haalaan maaliifi duraan caalaa biyya tana bahuudhaaf hedduun hawwuu ture osoon karaa miidiyaa kana dhufee dalagaa tana eegalee biyya tana akkaataa itti baanu guyyaa rabbiin qaburraa akkamitti baanaa akkamitti deemuu dandeenyaa waan jedhu yeroo hunda naasawa yeroo hunda ijoollee saayibban xiyyaati hojjaasaa keessattuu ijoollee saayibban xiyyaa mana keessa wajji galu biyyatti illee wajjiin ganda amma garuu ifaan miidiyaa kanarra eegalee guyyaan waa'een deemisaana dhagaameen beeku yoomiin bahaa jiru sammuutii keessatti yaadeen beeku maaliifi miidiyaa kanarratti hagan dalagetti yeroon qabu irratti bashannanaa namaaf akka dalagaatti jettillee furadhu anaaf akka boqonnaatii fi akka bashannanatti akka biyya baqatti natti dhagahamnetti dalaguu ture garuu isin dhiisee as keessaa deemuun kun yaa haalaan natti dhagahama maaliifi ifaan miidiyaa kana eegale silaan deemuu baadhe jee hawweetiin jira maaliif waan hojjechuu danda'uu fi waan nama gammachiisaa fi waan nama bohaarsaa dalaguu baay'een jaaladha waan an jaaladhuu fi waan an tahuu fadhuun dhufe soo aganatti immoo keessaa deemuun kiyyanatti dhagahama ammallee akka bakka guddaa gahan abdiin qaba warri asirratti argame hundi keessanuu hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja hedduun galatoomaadha